Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aas akkuma beekamu odeeffannoowwan barbaachisoo fi beekuu qabnu dhukkuba koronaa vaayirasii irratti kan xiyyeeffatan lama isiniif qabannee dhiyaanneerra hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaasiniin jecha namoonni hedduun keessan karaa keessaan odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa guyyaa nuuf jalqabdanii turtanii maaliif addaan kuttanii jettanii nu gaafattaniittu nu gaafachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha kan nuyi addaan kunne rakkoon internetii viidiyoo tokko upload gochuuf sa'aatiin inni fudhatu yoo xiqqaatee sa'aatii 2 ol waan ta'eef odeeffannoowwan yeroo yerootiin qilleensa irra oolchuun xiqqoo nutti ulfaateera haga wanta kana sirreeffannutti immoo obsaan nu eegaa kan jedhu kabajaan isin gaafadha. Egaan odeeffannoowwan lamaan dhukkuba kana irratti guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe inni jalqabaan hubannoo haguugduu afaanii yookiin face maskii vaayirasii kanaan wal qabatee nuyi beekuu qabnu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Inni lammataa immoo waa'ee COVID-19 wantoota nuti haga yoonaatti hin beekne 9 isiniif qabadheen dhiyaadheera. Odeeffannoowwan kunniin baay'ee barbaachisoo fi beekuu wantoota nuti qabnu waan ta'eef hundi keessan haga xumuraatti akka na waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Egaan akkuma beekamu waa'ee haguugduu afaanii yookiin face maskii irratti namoonni hedduun keenyi yeroo ammaa bakka tokkootii gara bakka biraatti yeroo sochoonu face maskii kana yookiin haguugduu afaanii godhanneeti ni deemna. Dhaabbanni fayyaa addunyaa immoo irra deddeebisee yeroo ammaa kanatti face maskiin kun ittisuu dhukkuba kana irratti bu'aan face maskii godhachuu qorannootiin kan mirkanaa'ee hin jiru jedhee irra deddeebisee yeroo hedduu gabaasaati jira. Haa ta'uutii garuu kan nuti beekuu qabnu face maskii kana yeroo godhannu dhukkuba yookiin dhibee kanarraatii nu ittisa otoo hin taane harka keenya gara funyaanii fi afaan keenyaa yeroo geessinu amalli hedduu keenya bareeru waan jiruuf harka faalameen funyaan keenya yookiin afaan keenya akka hin tuqneefidha. Namoonni tokko tokkos darbanii fuullee ijaa yookiin manastarii ija isaanii golguuf yookiin harki isaanii ija isaanii akka hin tuqneef akka itti fayyadamaa jiran argamaati jira. Kunis akkuma kanarraatii hubannu harka keenyaatiin ija keenya tuqnee vaayirasiin kun qaama keenya akka hin seenne haala ittiin ofirraa ittisnudha jechuudha. Egaan dirqama yoo maaskii kana fayyadamna ta'e garuu tokkoffaarratti maaskii kana godhachuu keenyaan dura harka keenya seeraan dhiqannee qulqulleeffachuu, lammaffaa maaskii kana erga godhannee boodnee harka keenyaan gonkumaa maaskii kana tuttuquu dhiisuu, sadaffaarratti maaskii kana fayyadamnee kaanee yogguu ofirraa baasuuf jennu karaa duubaa yookiin karaa gurra keenyaan ofirraa baafachuu, arfaffaarratti maaskii kana erga ofirraa baafannee boodnee harka keenya bishaanii fi saamunaatiin sirriitti dhiqachuu, shanaffaarratti maaskii takkaa fayyadamnee irra deebinee fayyadamuu dhiisuu. Hedduun keenya dhimma kanarratti kan nuti dogongorru namoonni hedduun maaskii takkaa of harkaa baasanii lammata isuma deebisanii kan godhatanii jiru. Kanarra darbees haga torbee tokkootti namoonni afaan isaanii irratti qabatanii maaskii kana fayyadamaa oolan ni jiru. Kanaaf kanarraallee of qusachuu qabna kan jedhu ergaan kun nutti hima. Eenyutu maaskii kana immoo fayyadamuu qabaa kan jedhuuf tokkoffaarratti nama dhukkubsataa yookiin dhukkubsattuu kana kunuunsaa jiru yookiin jirtu, lammaffaarratti nama dhukkuba kanaan qabame akka inni haxxiffatee nama biraatti hin dabarsineef, sadaffaarratti ogeeyyota fayyaa namoota dhukkuba kanaan qabaman yaalaa jiran isaantu godhachuu qaba kan jedhu Dr. Gurmeessaan dhimma kanarratti hubannoo nuuf laataniiru. Isaaniin illee guddaa galatoomaa isaan jenna. Sababiin kana ta'uu fi danda'e egaa akkuma beekamaa jiru meeshaawwan dhukkuba kana yaaluuf gara fuulduraatti nu rakkisuu danda'an keessaa tokko face maskiidha. Biyya keenya dhiisaatii biyyumti Xaaliyaan illee meeshaa kana dhabdee ogeessonni fayyaa walirraa fuudhuutiin yeroo wal yaalaa turan viidiyoowwan garaagaraarraatii arginee waan jirruuf rakkoon kun akka deebisee nu hin mudanneef of eeggannoo guutuu hundi keenya gochuu qabna. Yeroo ammaa kanatti akka sadarkaa addunyaatti rakkoo ta'aa kan jiran qabxiiwwan gurguddoo lamaan, inni jalqabaa nama dhukkuba kanaan qabame irraatii siquu yookiin fagaachuun kanuma jiru ta'eetoo jiru. Haa ta'u malee garuu namoota bakka garaagaraatti qufa'an yookiin haxxiffatan yoo arginu akka nama waa hatee tokkotti salphisuus ta'e naasisuu ifachuun hanga geejibarraa gadi buusanii darbataniitti rakkoorra geessisuun namoonni dhukkuba kanaatiin qabaman daran akka isaan sodaatanii of hin beeksisnee fi rakkoo babal'achuu dhukkuba kanaatiif sababa dabalataa waan ta'uuf bakka deemnuu fi wanta nu qunnamu hundumaarratti dhimma kanarratti illee dabalataan xiyyeeffannoo laachuun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaan namoonni dhukkuba kanaatiin of shakkitan yookiin mallattoon xiqqoo isinirratti mul'achuu jalqabe yoo jiraate mana yaalaa deemtanii yaalamuufis ta'e qoratamuuf homaa waan tokko hin sodaatina. Kun immoo iftoominaan deemtanii of yaalchisuun keessan obbolaa, maatii fi harmooliin keessan dhibee kanaan akka hin saaxilamne waan gargaaruuf adda of baasuu akka mana adabaatti ilaaltanii homaa waa tokkoyyuu hin sodaatinaa kan jedhu ammas Dr. Gurmeessaan dhimma kanaa akka yaadannuuf nu hubachiisaniiru. Egaan qabxii odeeffannoo gosa lammaffaatti yeroon isin dabarsu wantoota waa'ee koronaa vaayirasii yookiin COVID-19 addunyaan kun haga yoonaatti qorattee bira hin geenye 9 BBC'n maxxansa
isaarratti kan maxxanse isiniif hin qooda. Inni jalqabaan vaayirasonni hedduun yeroo garaagaraatti amala of jijjiiruu yookiin of geeddaruu ni qabu. Kan COVID-19 kun immoo akkamidha kan jedhudha. Waa'een dhimma vaayirasii kana haga kanaatti of jijjiiraa jira jedhamee qorannoon lafa taa'ee jiraachuu baatus vaayirasonni haga of jijjiiraa deemanitti qaccee sanyii isaanii irratti garaagarummaa akka hin qabnee fi haga of jijjiiraa deemanitti hammeenyi isaanii xiqqaachaa akka deemu barreeffamni kun ni dubbata. Inni lammaffaan dandeettiin qaamaa dhibee ofirraa ittisuu hangamiif tura? Yeroo lammataaf immoo vaayirasiin kun deebi'ee nama qabuu danda'a kan jedhudha. Shakkiiwwan akkasii yoo jiraatanis dandeettiin qaama vaayirasichaa hangam akka ta'e garuu qorannootiin wanti beekameeru hin jiru. Ta'us garuu namoonni vaayirasii kanarraa dandamatan dandeettiin qaama dhibee ofirraa ittisuu isaanii gaarii akka ta'ee fi guddaa akka ta'es ni hubatama. Vaayirasiin kun yeroo lammataaf deebi'ee ni argama kan jedhuuf immoo barreeffamni kun akka dubbatutti bu'aan qorannoo isaanii dogongoraan bilisa baataniittu kan jedhurraa kan ka'e rakkoon kun uumamuusaa fi kunis gadi fageenyaan qorachuudhaaf qorannoo yeroo dheeraa akka barbaadu maddi kun ni dubbata. Qabxiin inni sadaffaan namoonni tokko tokko irra caalaatti maaliif mallattoo ciccimoo dhukkuba kanaatiin hubamu kan jedhudha. Kunis kan ta'uu danda'ee fi dandeettii ittisuu qaama isaanii irratti kan hundaa'uu fi dhukkubni kun namoota qabe keessaa parsantii 20 baay'ee hamaatiin kan itti ulfaatu ta'uusaa fi namoota kaaniif immoo homaa miiraa fi mallattoon dhukkubaa tokkoyyuu otoo irratti hin argamiin kan darbuu danda'udha. Qabxiin inni arfaffaan bona keessaa weerarri kun hir'achuu ni danda'a kan jedhudha. Vaayirasonni hedduun waqtii bonaa keessatti weerarri isaanii waan baay'ee hir'isuuf kan dhukkuba COVID-19 kana immoo akkam ta'a kan jedhudha. Akkuma armaan olitti ilaalle dhibee vaayirasii kanarratti qorannoon gahaa hedduu waan hin raawwatamneef dhimma kanarratti kana jedhamee jala muramee wanti beekamu akka hin jirre barruun kun ammas nutti dubbata jechuudha. Qabxiin inni shanaffaan maddii vaayirasii kanaa maali kan jedhudha. Vaayirasiin kun akka lakkoofsa faranjootaa irratti dhuma bara 2019 chaayinaa keessatti Wuhaan keessumaa bakka gabaa bineensotaa keessatti mul'achuun isaa ni yaadatama. Koronaa vaayirasiin kan SARS-CoV-2 jedhamu vaayirasii simbira halkanii hubuu waliin kan wal fakkaatu ta'ee garuu vaayirasiin kun simbira halkanii irraa bineensa gara biraatti darbee bineensa gara biraarraati immoo gara namaatti akka darbe jedhameeti ni yaadama. Wanti kana wal qabsiisu ammayyuu kan hin beekamne ta'uu fi balaa dabalataafis madda ta'uu ni danda'a kan jedhamu vaayirasii kanaan ni shakkama. Qabxiin inni torbaffaan egaa mallattoowwan dhukkubichaa hundi maal faadha kan jedhudha. Mallattoowwan koronaa vaayirasii inni gurguddoo fi irraatii of eeggachuu qabnu qaama gubaa fi qufaa gogaadha. Iddoo tokko tokkotti mallattoowwan kanneen akka bowwoo mataa, qoonqoo dhukkubuu fi garaa kaasaan kan argamu yeroo ta'u mallattoon miira suunfachuu dhabuullee akka jiru ni dubbatama. Ammas qorannoon akka agarsiisutti namoonni vaayirasichaatiin akka qabaman hin beekne yookiin mallattoon irratti hin argamne namoota biraatti vaayirasii kana dabarsuu ni danda'a kan jedhudha. Qabxiin inni 8ffaan vaayirasiin kun hagam hamaadha, lubbuu hagamii dabarsuu ni danda'a kan jedhudha. Egaan lakkoofsa kana sirriitti adda baasuun dadhabamus sababiinsaa namoonni dhukkuba kanaatiin qabaman hundi isaanii kan qorataman miti. Kun immoo namoonni tokko tokko dhukkubni kun mallattoo isaan irratti waan hin agarsiisneef ragaasaa haga kanaadha jedhamee lafa kaa'uun xiqqoo ni ulfaata. Ta'us garuu haala amma jiruutiin parsantii 100 keessaa parsantiin tokko namoonni dhukkuba kanaatiin qabame lubbuun isaanii akka ni darbudha kan maxxansi kun ragaa ba'u. Qabxiin inni 9ffaa fi inni dhumaan namoota meeqatu weerara dhibee kanaatiin miidhame kan jedhudha. Kun gaaffii baramaa fi bu'uura ta'an keessaa isa tokko ta'eetoo jiru. Addunyaa kana keessatti namoonni vaayirasiin kun akka isaan irra jiru irratti beekame 1000 ol ta'uunsaa ijaan kan argamaa jirudha. Kuni garuu lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan hubamanii keessaa isa xiqqoo ta'uusaa sababni lakkoofsi kun guutuutti hin beekamnee fi immoo namoonni vaayirasii kanaan qabaman gariin isaanii mallattoo waan hin agarsiisnee fi kunis qorannoo antiboodii uumuun qorattoonni eenyu vaayirasichaan akka qabame hanga adda baasanitti beekuun akka ulfaatudha maddi kun kan dubbatu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kanaan wal qabatee biyya Ameerikaa guyyaa kaleessaa daqiiqaa 5 keessatti maashinii dhukkuba kana namni qabamee fi hin qabamne ittiin adda baafamuu kalaqxeetii ni jirti. Maashinni kun daqiiqaa 5 keessatti namoota qaban kan adda baasuu fi daqiiqaa 13 hanga 15 keessatti immoo ragaa namoota dhukkuba kanaan hin qabamne kan adda baasudha. Kunis yeroo ammaa kanatti qorannoon hojiirra oolaa jiruu fi qorattoonni itti fayyadamaa jiran guyya 2 haga 3tti ragaa kan mul'isudha kan isaan fayyadamaa jiranii. Kunis wanta baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisudha. Kanaan wal qabatee egaa biyya keenya keessatti kalaqaawwan garaagaraa harka keenyaan bantuu bishaanii otoo hin tuqeen miila keenyaan haala ittiin banannee harka keenya ittiin dhiqannu kalaqamaati jiru. Kunis kan baay'ee namatti toluu fi weerara dhukkuba kanaallee ittisuuf gahee guddaa kan taphatudha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aaf qophiin isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa
guddaa galatoomaa isiniin jecha harka keenya yeroo yerootiin dhiqachuu walirraa fagaannee taa'uu fi of eeggannoowwan gara biraallee yeroo yerootiin akka hin daganne kabajaan isin gaafachaa Waaqayyoo bakka jirutti hunduma keenya nagaa haa godhu weeraraa dhukkuba kanaas nurraa haa kaasu jecha share like fi subscribe gochuun chaanaalii keenya nu deeggara qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan